Yoo harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Biiftuu Foundation kan daawwachaa jirtan qophii gaarii gaara duubaati. Qophiin gaarii gaara duubaa kan inni irratti xiyyeeffatu namoota beekumsa qaban kan beekumsa isaanii waliin dhokatan qoratee iddoo isaan jiranii isiniif dhiyeessuudha. Egaa har'as beekaa tokko kan beekumsa isaa waliin haguugamee taa'u qabannee isiniif dhiyaannee irraa. Obboleessa kiyya gara istuudiyoo keenyaa baga nagaan dhufte anaa dhufu. Inni daawwattoota keenyaa wal bari maqaan kee eenyu jedhama eessatti dhalattee guddatte? Maqaan kiyya Kumaatu si jedhama. Aanaa qoree ganda bishaan Wulukkoo irratti dhalatee guddate. Hojiin kee maali? Hojiin kiyya aartiidha. Walaloo yeedaloo barreessuu kanatti jalqabde bara kam? Ijoollummaa irraa yoo jalqabeera. Haa ta'u malee yoo sanii milkoofne. Maaltu milkeessuu si dhorke? Wanti milkeessuu na dhorke haaduma jiru mallaqa akkaataa buukanatu na qabee jecha. Hojii kee jalqabaa barreessite yaadatta? Yaadadha. Ni irraa shaanuu godhe. Jaalalleen badaa ta'ee gadiin guutuu gubbaadhaa. Ani eessa magaalaa ati kola duwwaadhaa fayyaadhaa kenni geetaa hojjedhee egaa addunyaan dhuftee dhuftee argachuu ni danda'a jechuudha. Yeedaloodhaan moo walaloo barreessite? Walalomaan barreessee yaadaloo innis barreessee. Mee nu yeedaleessi. Jaalalleen gaadateenya gadiin guutuu gubbaadhaa. Gadiin guutuu gubbaadhaa. Ani eessa magaalaa ati kola duwwaadhaa. Ati kola duwwaadhaa fayyaadhaa kenni geetaa. Hojjedhee itti gahaa. Dunyaan dhufti argachuu ni danda'a. Baay'ee namatti tola. Qophii kanaan si dhiyeessuu kiyyattis gammachuutu natti dhaga'ama. Akkuma. Anis dhufuu kiyyaaf gammachuu guddatu natti dhaga'ama. Waan immoo sirraa dinqisiifadhe keessaa ciminni walaloo keetii ciminni ergaa san keessa jiru baay'ee cimaadha. Kanumaaf si dinqisiifadhe nama salphaan dinqisiifadhu. Egaa mee artii bara dheeraa turte. Wanti immoo gara hawaasaatti fidachuu si dhorgee haaluma waa harkaa qabaachuu fi dhabuuti. Immoo hanga ammaatti sirba istuudiyoo seensistee hojjette qabda? Hin qaba. Sirba meeqa? Sirba lama. Mee istuudiyoo kamitti? Istuudiyoo Abdii Simboo. Simboo istuudiyootti kadura hojjette illee achumatti hojjette. Bareeda. Mee sirboota kee jalqaba gara istuudiyoo fidde gadhiisteerta? Gadi dhiif. Gadi hin dhiifamu. Audiyoo moo viidiyoon hojjette? Audiyoo hojjette. Audiyoo lachanuu jechuudha. Aadaa kam irratti hojjette? Jalqaba geerarsaan hojjedhee afurta immoo simbilleen jira. Mee sirba kee istuudiyoo simbootti hojjette keessaa lamaan keessaa tokko nuu jedhe. Gammachuu qabu hongaddaa. Gammachuu qabu hongadda silaa ani hin geerraru. Osoo jirtuu jedhu jiru biraa dhabne ajaa'ilee hin cabeerraru. Jabbiin fakkaatu kormaa. Jabbiin fakkaatu kormaa mammaksi hiikaa dubbi. Keenuma diinaaf mormaa. Keenuma diinaaf mormaa jinni nurra kaayee mormaa tabii nafta nyaangu. Baay'ee namatti tola. Hedduu nama yaadachiiste. Egaa mee miidiyaan amma dura namni si dubbise jira gara miidiyaati? Namni tokko namni na dubbise hin jiru. Deeggarsi hawaasa kee biraa argatte jira gammaatti? Homaan argan. Gaafa tokko gaafa adiyoon waraabee bahu uummata keenyaan kun garannaafee kun kadhannaafee na gargaaraa jedhee. Haa ta'u namni agaruu akkasumatti foolleesseetuma waan gargaarree akkasumatti hojjeteetii maal godhata jedhu. Hawaasa kee biratti hagam fudhatama qabdaa achi keessatti namni hojii artii ati hojjettu kanaaf si jaallatamoo si jibba? Namni na jibbu. Si jibban? Na jibbine. Walummaan isaatu na jibbee hin jiru. Si jaallata? Na jaallata. Garuu si hin gargaaru? Garuu na gargaare malee garuu tokko tokko ka yaadaniiti maal godhan malee kana jibbu hin jiru. Daawwattoota keenya akkuma dhageettan namni kun dhugumaan gaarii gaara duubaati. Nama aartiin baay'een garaa isaa jiru gargaarsa dhabuudhaan gaara duubatti dhokatee gargaaruudhaan keessumaa uummanni aanaa isaa onaa qoreedhaa gargaaruudhaan waan garaatti hafe kana garaa baasa akka dhaloota bira ga'u isiniin jenna. Egaa meekuma yeroo ammaa kanatti sirba hojjetaattu qabdaa istuudiyootti? Mee maal jedha irraa nuu jechuu dandeessaa?
Ajaba dubbiin ta'e ajaba dubbiin ta'e gaafii nan gaafa dhusmanaa gaafii hinan gaafa dhusmanaa gadaan tumee sira qubsiisa seerri sadafee nama tursiisa keeyyata kamtuu wal dhabsiisa. Ajaba dubbiin ta'e gaafii nan gaafadhus manaa fi gadaan tumee seera qubsiisa seerri sadabee nama tursiisa keeyyata kamtuu wal nu dhabsiisaa jedha. Ergaan sirba kanaa baay'ee guddaadha. Ani sirba kana irratti istuudiyootti argee nama rarree jennaan gara istuudiyoo Biiftuu Faawundeeshiniitti isiniif affeere. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Biiftuu Faawundeeshin qophii gaarii gaara duubaatii kan waliin jiru keessumaan keenya har'aa Kumaatu Siiti. Nama artiin guddaan keessa isaatti hafe. Akkuma sila jenne gargaara artiin gara isaa jiru kun gara dhalootaatti haa ba'u isiniin jenna. Mee hawaasa keetti waan dhaamattu qabdira? Hawaasa kiyyaa lamaa wanti jedhu waan guddatu garaa keessatti naaf eegu na cinaa dhaabadha. Na cinaa dhaabadha. Baay'ee irra deebiidhaan yaamicha keenya hawwaattee istuudiyoo Biiftuu Faawundeeshiniitti argamuu keetiif ulfaadhuu galatoomii siin jennaa. Isin ulfaadhaa galatoomaa sun ta'edha. Biyya kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan Biiftuu Faawundeeshin qophii gaarii gaara duubaa ture. Waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha artiistii Kumaatu Siitiin yeroo biroo jechuudha turtii dheeraa kan waliin goonu ta'a. Nagaatti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.